biraatti isatti dubbate na gargaaraa tureera. Keessumaa immoo lafa kanatti waa waaqayyo naaf godhe. Kanaafi guyyaa tokko asin ta'a akkuma kana kadhannaa dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee mataan kun dhukkuba jechuudha. Ijoollummaa kootii qabee na joonjaa mataan kun. Barnoota barachaa yeroon tures erguma hojii eegales waaqayyoof galanni ta'u ani abbaan koo haati koo maatiin koo na gargaaran ta'u. Yeroon kana yeroo harka qalleeyyiidha na deeggaraas hin turre. Kana yeroon jedhu immoo waa biraaf osoo hin ta'in waaqayyo waan hedduu keessa bu'aa baay'ee hedduu keessa dabarsee lafa kanaan nagee osoo firri na gargaarin osoo haati abbaan na gargaarin harka isaatiin na gargaare barnoota kunan xumuree barnoota xumurees immoo walii gadi ijoollee dookumentis baadhee hin guyyaa tokko yeroo tokkofillee ani dorgommii deemee jechuudha. Dookumentii koo baadhee guyyaa lama sadii deemee hin beeku. Guyyaa tokko dhufee akka carraan nan galmaa'ee wajjin nan qabadhe waaqayyoof galannaa ga'u isa kana isinitti mufmiti'anii waan baay'ee keessan darbee chokooti. Kanaaf asitti immoo lafa kanatti as taa'ee osoo inni kadhachaa jiru raajiin misgaanuun namni waaqayyoo ati yeroo baay'ee mataan si dhukkubaa mataan keessi joonjaa har'a garuu waaqayyo sarnaan cabse jedhanii naaf kadhatan. Maqaan mataan kun baay'ee na joonjaa ture jechuudha. Yeroon taa'u bakka waan yaadu iddoon jiru siin beeku duraan jechuudha. Erguman hojii qabadhee mataa isaa ergumanii bakka waggaa dheeraan irra tureera jechuudha. Mataa dhukkubbiin kun gaafa sana garuu namni waaqayyo naaf kadhatanii erga sanaati jechuudha. Erga guyyaa sanaati naaf kadhatamee hafuurri hamaa sun narraa erga narraa adda ba'eeti erga guyyaa sanaati mataan koos nagaadha. Anis ofii kooti sammuun koo gammadaa deema gara deemutti jechuudha. Kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyo inni kana godhe kanaaf inni kabiraan immoo dhugaa baatii kabiraan guyyaa tokko akkasuma ji'a erguma faasigaa asiiti guyyaa faasigaa mana soddaa kun deemera mana biyyi koo itti godhu achi deemnee osoo jirru mucaa tokko mucaa isaanii dhukkuba ture mucaa tokko obboleettii haadha manaa koo ishee guyyaa nuyi sanbata ayyaaneffannaa achi turre ayyaana achi turre jechuudha. Erga sanaatti as deebinee guyyaa sana galgala baay'ee dhukkubaan ture. As ergaa mana yaalaan geessinaa achumaanis kadhannaan geessinaa illee achi sabooda maatiin asumatti erganii sireetti deemnee illee finnee dhufnee mana yaalaa naashinaalii geesse qidaameerra jechuudha. Qidaameerra naashinaalii geessennaan dhanni ishee fuulli ishee kun bookee nyaata nyaattu sirmaayii nyaata nyaattu dhiiga ishee fuudhanii maal jedhanii rizaaltii ilaalanii naashinaalii asuma mana yaalaatti jechuudha. Achi sabooda dhukkubni ishee kun dhukkubaa qurxummaatii sadirii warri abbootiin jedhanidha. Kanaaf dhibee biraa hin qabdu jedhanii ishii akkamidha kaleen ishee nagaadhaa hin jedhan fuulli bookee waan ta'eef nan shakki kaleen ishee akkamidha inni ishee kan kaanina nagaadha kaleen ishee garuu kun booda sitti deebi'uu danda'aati. Kanaaf amma qoricha kana fudhattee bakka nyaata dhukkufa gaafa nyaattu itti qabuu danda'a reettii faa maal illee isa booda rakkoon qabu bakka qorichuma kennamee faa hordoftu jedhan sanbata faa as dhufne manama kana dhufne jechuudha. Dhufnee waaqeffannaa booda isaanitti illee hin kadhataniif jechuudha. Akkasuma ishees hafuura hamaa wayii qabdu ture. Hafuura hamaa sana hafuura budaa maal irraa ifatanii mucaan sun nyaata nyaattu ture. Nyaata akka hin nyaanne isaanitti sin hin jedhu. Nyaata hin nyaanne ni nyaatti kana booda ni fayyiti. Kanaaf iyyuu dhuftanii dhugaa baatu jedhanii mucaan sun erga gaafa sanaati gaafa sana galgala hin galtee na bira torbee tokko wayii teessee ani illee hojiin deemiyyuudha. Achisa booda nyaata nyaattee ofiishees qorichi sun badaa waan fayyadamu hin qabu gaafuma sana nyaata nyaattee hin fayyite mucaan sun amma ammaatti illee nagaadha. Isa kanaaf illee waaqayyoon galateeffadhaan jiran. Kanaaf dhugaa baatiin koo isuma kanadha. Isuma kana ani